rakkoo uummata keenyaa dhiifnee fageenya deemnee rakkoo siyaasaa ol aantu uduma haasofnu uummati keenya gaafa lol irratti bu'e wanni bitatamee ijoollee nyaachifamu kan ji'a tokkootu hunda mana qabaataan turre lola akkasiin nu dhufa jedhee biyyee kee lafa jalan qophoofne kanaafuu rakkoo beenzilli leetiriin tokko birri meeqa ta'uudha bira geenya. Har'a ergaan qaba. Ergaa waa'ee lolaa wallaalse. Loli waan hedduu nu barsiise. Dhugaadha. Namni lola akka inni tahamu argee malee akka waraqaa irra barreeffame akka kitaaba irratti lola Hitler barreessite dubbifte lola maalii dubbifte miti lola jechuun. Har'a namoonni lola ani ebeluun deeggaraa. Ebelu deeggaruun mirga keeti. Deeggaruu duun taane gochaan eessa dhaabbachuu qabda. Lola bichaa miti. Lolli aboo mirga kanarraan gara buquu kanas dha'uuf hin deema. Akkasitti dha'uuf hin deema yoo jettan yeroo masan buquu akkas godhatee asiin si eeguu jalqaba akka hin dhoofne. Kanaafuu akka dhooftu himtuu jechuudha gaafa harkaan dhiyaate. Inni afaan hin dubbatus waan godhuu haasa'uu waan godhuu qabu gaa haasa'u asumatti uummata kan kee ati ofii afaaniin haasofta malee ittiin jirtu si beekani ficcisiisuuf deemta. Kanaaf kaleessarra waan baranne qabna. Sheer godha har'a ergaadhaan qabammoo karaa kanaatiin amma pirootokoolii miidiyaa irraa hundumaa hoo irraayus gaafun peejii mataa kiyyaa waan ta'eef nataadha. Waan dubbatuu qabu barbaaduun qaba amma. Lolli kaaba Itoophiyaadhaa kaayyoo isaarra waliin lollu. Kaayyoo isaadhaa abbaa loluu dhiiga dhangalaasu jirutu beeka. Kaayyoo isaadhaa. Abbaan dhiiga isaa dhangalaasu jiru kaayyoo isaa beeka. Warri biraa kaayyoo kiyyaaf tahinnaa jettee hin deemin. Asirratti deebii ifa ta'e tokko sinee kan nu barbaada. Warri juuntaan maallee nu goote kaleessa maallee nu goote waa'ee juuntaa akkas jedhee juuntaan dhaabbatinaa jettanis juuntaan kalee waan nu goote sihii wajjin akka yoo kalee waan nu goote qabaatte sihii wajjin akka nu goote kan irraafanne. Yaadi kaleessaa warri wayaa malla sinitti men jira barran warri suufa gurraacha baatii lama uffattan hammeenya Tigree nutti himina. Tokko lammaffaa warri Tigreen abbaa keenya seetan Tigreen ishuma kaleessaa dhuftee cafaqxee diina shiidhaa daddaaktee hanga barbaadde deemtee nagaatti hin jenneen uummata lafa dhiifteetuma baafatte. Ergamtuu hattuu Tigreedhaan hin jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf wanni bakka biraatti tahame wanni faannoon ammaan tana dhaggeeffadha. Ammaan tana marsaa hatanii marsaa zarafaan marsaa jechuun mootummaa bushaa jira beektanii amma ganaa jarri qobboo jirti. Sanii as hin dhagee inni qobboo qabanneedhaa kijiba. Inni mootummaan qobboo qabanne jedhu sun kijiba. Ragaan maaltu jiru yoo jette qobboo gadhiifne jechuun mootummaan TV'n gadi bahee dubbate. Qabanne jechuu dubbatu maal ta'u kan qabare. Kanaafuu kan asuma dhaabna. Kanaan miti amma nuun faayidu isaan as gahanii. As gahanii wanni odeeffataniin bas lolli dhihaatee akka kaleessaa san gabayaa wanni bitamu dhabamee rakkatuun dhihaatee jechuu baruudhaaf uummata keenya wanni faayidu. Waggaa namni tokko Itoophiyaan amma waan haasa'amu jiru addisuu argaa waan barreessee agartanii uummati keenya akkuma kaleessaa mee dhaggeeffadhaa. Uummati keenya akkuma kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa lukkuurraa hanga sangaa waan qabu hundaan raayyaa ittisa biyyaatiif warra baqatu warra garaasaa guuttatee deemee salfi qabatee tikkilenyaa fooxee labaashi dhufte jetteen Tigreen salfi gashite. Qawween gudiin akkas bareedu sun lafa taramee warra salfi qabatu wajjin maaltu na dhaabe habiibi. Tokkoffaa maaliifini raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa miisaa karaarraa guurramanii kaleessa dhufan. Abbichuun ni deeggarta abbichuun bira akkasii godhe jedhanii niti karaarraa guuranii dhufan. Sheer godhaa warra wallooti wanni walitti himnuufi ana bichaa miti. Warri hedduun keessan dubbatuu qabdanis isinitti hima. Waggaa saawwan Itoophiyaan diigamuutii fi jaalala biyyaa isinitti himan akkamitti gara jabeenya faannootii fi zamachaa Minilikii himuu qabdan warra duulaaf sin qopheessu. Hojiin kiyya kan kee isa sani. Warra immoo juuntaan diina uummata Oromooti isin jedhu waan himtuuf hin siima. Ati hoo diina eenyuuti jedhii gaafadhu. Juuntaan wanni mataa ofii qabdi juuntaan isaan jedha suni uummanni Tigraay yookiin waraanni Tigraay rakkoo nurra gahee dubartii teenya gudeedamee ni qalamne jedhanii lolan. Warri isaanii mataa sun akka gudeedan akka ajjeesan
waan isaan jedhasanii ol akka dalagan ammoo ragaa guutuudhaan itti duunee itti qalamnee agarreerra. Haqiiqaan lafa jirtu isa sani. Itoophiyaan biyya, Oromoofis biyya, Tigreefis biyya, Amaaraafis biyya. Gaafa tokko wal lolte Itoophiyaan hin waallisin. Itoophiyaan kanuma hundaati. Itoophiyaan Itoophiyaa kan jedhamte Oromiyaa qabattee, Affaar qabattee, Tigree qabatteeti. Itoophiyaa jechuudha. Gaafa tokko wal lolte ati 4 kiiloo jirtu bichaan Itoophiyaa, warri kaan inni ati lafa ciibsitee qaltummoo warra biyya biraa yookiin Xaaliyaanii fi Hitler kana nama takka amansiisuu hin dandeessu. Addisuu Araggaadha dhaggeeffadhu. Abbichuu Jimmaa tursiin geggeessa. Nuti farra Itoophiyaa miti. Maqaa gandaa baafattee kana dhaabbattee nama arrabsin. Gandi kan kee ganda kabajaati. Jimma biyya olomaati, biyya gootootaati. Akka namni maqaa biyya sanii dhahee biyyicha arrabsee wanta biraa fidattu yookiin garee biraa ummatuuf maqaa biyyaa Facebookaan baafattee dhuftee baandiraa Itoophiyaa natti argina. I am Ethiopia. Ani Itoophiyaa. Ani Itoophiyaa. Kalas Itoophiyaa natti faarsin. Itoophiyaan inni ati haasa'u jirtu kuni ideoloojiidha. Malee lafaa fi nama miti. Lafaa fi namni booranni beela'ee dhumaa jira. Malti. Booranni beela'ee dhumaa jira. Baaleen beela'ee dhumaa jira. Harar beela'ee dhumaa jira. Walloon zamachaa Minilikiin qalamuu jira. Kumaatamni hidhaatti dhiitamuu jira. Oromoof yoo ta'e. Itoophiyaadha isaan kuni. Isaan kuni Itoophiyaadha. Oromoo tahuu dura Itoophiyaadha. Itoophiyaa jechuun Dammaqee Mokononii fi Abiyyi Ahmad bichaa yoo ta'e nuti Itoophiyaa Abiyyi Ahmad miti. Nuti Itoophiyaa Dammaqee Mokononii miti. Kana mataatti naa qabadhu. Dhageeffadha. Dhageeffadha amma haada malee naasaa miidiyaa irraa miti. Feesbuuka mataa kiyyaa irraan jira. Ija kamiini har'aduu addunyaan guutuun Itoophiyaan beelaan miliyoona 23 ol nami ta'u jedhanii nu haasaa jiranii ija kamiini har'a raayyaa ittisa biyyaatii lukkuu hanga sangaadha. Hayyee dinqisiifanna jedha malee. Inni beela'u jiru sun inni beelaan dhumu jiru sun uummata keetimii? Moo nuti Itoophiyaa eenyuuti? Nuti Itoophiyaadha. Nuti Oromoodha. Nuti Itoophiyaadha. Babs Itoophiyummaan nutti hin dhaajin. Gowwaa barbaaddadhu kan biyya arrabsu wanneef jecha. Gootummaa wayyaaneedhaan mazzanuudhaaf yeroo hin qabu. Rakkoo uummata kiyyaa dubbatuun ala. Goota akka taate dhaqi ilaali. Goota namni afaaniin himee kan beeku dhaqi ilaali. Waa'ee gootummaa wayyaaneetis si faarsuun dhufne. Ati eenyu gadura? Ati Oromoo taanaan dhaqiite ganda kan kee har'a wanniin irratti bobba'uu jiru san tur. Yaadan harkaa fuudhan warri afaan banaan kun. Gabaabamatti koomentii kan agarree hongoree waan. Gabaabamatti dhaggeeffadhu waan takka si'imu. Of biraa dhaamseen jira inni arguun feesbuuk koomentii abaan bare afaan afaan. Kaleessa wanni nuyi taane warra mootum Itoophiyaa adaanna warra jedhuun nuti Itoophiyaa mitiitti amanu jirru. Itoophiyaa duu taane wanni kaleessa nu godhan waan ilmi namaa biyya tokkorratti dalaguu miti. Ilmi namaa biyya tokkorrattuu dalaguu miti. Har'arraa waan isin itti himtan isin himu. Warra juuntaalollaa biyya ooshinaa isin jedhutti biyyi nu hi'ee oshinu isa kami? Biyya nu hin qaltu. Biyya miti kan ooshuu ka'an aangoo mataa isaaniiti. Aangoo isaanii mataan maratanii gara barbaadan deemuu mirga qaban. Itoophiyaa jechuun lafaa fi lageenii fi namoota nuti jirra. Alhamdulillah. Kan nu fixuu jiru isaani. Wayyaanee immoo wayyaanee kaleessa jabbilee isaanii warra ture warra nu fixuu jiru. Warra kaleessa hidhaatti nama guuraa ture. Gadda mallas taa'uu didde jedhee. Gadda mallas hin teenye jedhee hidhaatti nama guuraa turedha.
سنتهم نير يروسان واي بيجي قتوتي في واي ديمت بياف دو ستيمن أستو دو إدفع دو أفقون جرو أسمت دونا جداني غنازة مچامن اللي كوان فوفوه ورزة مچامن اللي كم زرّا فكاكي زرّا فيتشو جمرير سنف قال إسانوه آدو جرام مكاكي نيانما إسانو دفني إني جهاد جتوس جهاد غافس مقوطا جهاد الدفاعي لكنه هرّت واجب أنغو جيتاچو رداتي في أبي أحمد دبرسيوني في جني ولقيرف أتدو كان كباغت أولني سيهد فالي ما تجراري جب لما جيتاچو رداتو أبي أحمد خاليسا أمتي كينيا مال akka godhuu qabu yeroo waa'ee deemanii biyya duudhaa sitti himan waa'ee biyya keenya keessatti warra nama ajjeesu irratti duuluudhaatti himi waa'ee zamachaa Minilikii baasetti himi waa'ee hajoollee keenya kumaatamaan jaarsolee keenya sheekolee keenya hidhaatti dararamaa jiran kanaatti himi waa'ee namoota asi buuteen dhabame haadhi bu'aa jirti ilmi kiyya boruu dhufa jettee kaleessa nurraa dhabamsiisasan isaas sanitti himi zamachaa Minilik waan jedhamu deemuu malee warra zamachaa Minilik asitti hidhatee har'a Oromoo eessa agarree ajjeefnu jedhu Tigreen ajjeesan Tigriif faggaa dubbatamu gaa dhagahan baqatan albahanii dhugaa jirtu walitti himna akka gurbaan tokko jedhe yaa rabbii Amaara uumte Tigree maddiitti uumte galatoomii jedhe rabbiin akkuma kaanitti huu galatoomii jennaan haa ta'u malee waan Tigreen goote godhuu dadhabdeetti ati hundi keenya kan gungubtu oduu gootummaa ishiin qabdu qabaatte har'a sila akkuma yaadde san maalloo qabanne raayyaa qabanne halkan tokko sirraa fuute satti aanu dhaggeeffadhu amma raayyaa mootummaan kan kee dheengadda raayyaa gadhiifne jechuu saalfatin deebifne qabanne jechuu maa saalfate sitti muudha bare isa kaan hin dhiifna bilbilli hin jiru waan takka hin jiru raayyaa nam jiru hin jiru amma namichi dubbisii hima hin jiru jechuun baala kanaaf warra lolaaf si kaasu wanni itti himuu qabdu waan tokko inni sunis maali bara darbe maal nu goote ati akkaataatti nama lolatti kaasaniin isin hima kottu bara darbe akkamitti nama kichisiisan akkamitti nama biyyaa baasan akkamitti gareen tokko warri godina keenya bushaa jiru amma gareen tokko akkuma warra mootummaa loleetti baqatee dhokatu jira gareen bara darbe aangoo irra jiru bara aangoo irra jiru guddeessi isaanii nu sabboonummaaf jibbamsiin jechuun mala guddeessi isaanii garee tokkotu aangootti bahe gareen bara darbe hatuu ture waan isaan hataasan himuu mala gareen bara darbe namoota dhuunfaa dibbaa dhuunfaatiif nama ajjeesisuu turan barana sasan himuu mala jedhanii isaa suni Finfinnee fi Oromiyaa deemanii dhokatanii isaan aangootti bahan ammoo kan biraati siniif galee aangoon akkana nama gooti nama meeqa hattuu fakkeessan kottuu qawwee fudhadhu qawween hiramu dhufeera keenyuma gara fedhetti yoo albaase qawwee kan kee harkasii hafa dhaqee qawwee mootummaa fudhate akka qawwee fudhatee raate gaafuma tokko walgahii waamanii dubbiin inni jenne hin taane sii galee dubbiin inni jenne hin taane Itoophiyaan jiguu fi ka Itoophiyaan gidii ka Itoophiyaa wadaa ምንም የለም jedhe kaasaa camada hayyuu kamire ka Itoophiyaa huma hinjiru lakki wanni akkasii jedhamu hinjiru namsi ajjeesu hinjiru dirqama yoo didanii jinni jaankee wanni jedhamu hinjiru qawwee kan kee isa qabdu jabeeffadhu qawwee biyya si fudhatin guyyaan biraa qawwee nurratti reebaa turanii qawween har'a hiramu akka goomootti hin qabatamuuf ta'e biyyaki nama meeqa nurraa fudhatan akka kanaan nama meeqa biltiginnaa godhan aggaanni har'a qawwee mootummaa fudhate ati irra duulta inni boodana irra duulan jedhee si eegnaa kottu jedhaniini abboonni maalloo si goona mana kiraa jaha sirraa kaffallee biyya akkasii si geessina geessanii jee jaha fagoo miti mana kiraan dhumaa namni bilbila jalaa kaasuun jiru biyya ofii deebi'uuf rakkate biltiginnaa jedhaniini kaleessa waan dhibba haasa'e nama meeqa akkanaan nurraa fudhatan goota meeqa fudhatan akka kanaan biyya kun siyaasaan miti biyyatu jiguu fi biyyaaf maalloo jedhi deeme warra baabbootii fi bokoksaan dabarre achumatti kaan miila dhaame kaan rifatee garagalee egga dhufe ani boo dirqama mootummaan biyyin akka hin godhadhe malee ani bilchiginnaa miti maali yoo jedhame sira goon jiru hundinuu bilchiginnaa jedhee irra duulu
waggaa irra duulame isaan baagas irra duulame kottu boo jedhanii baagas irra duulame kottu jedhanii dukkanaa hin siyaa turaama ibsa ibsaan xinnoo ibsa. Dubbiin ibsa dubbiin jawwaalaa kun kanaaf wanni nu itti himuu qabnu warra asiin tana bahii asiin tana bu'ii biyyatu jiguu fi biyyarraa oolii maal isin jedhu dirqamnin ani qabu zamachaan Minilik gaafa dubartii kiyya gudeeduu dhufee fi najjeesuu dhufe achirratti akkan danda'uun jalaa bahuu loluu qolatuu difaa'a jihaadii jedhanis gaafa ganda qalamuu dhufteedha. Ilmaan keenya inni kaleessa deemee jedhaati gaafadha. Ilmaan keenya inni kaleessa qalmaaf dhiyeessitan eessa deemeedha gaafadha. Inni biraa ilmaan keenya inni hidhaa guurtanii teessaniirtan abbootii keenya kabajaan manaa gadi baaftanii guurtanii zamachaa Minilikitiin kennine. Qabballeen kalee maal ta'e, qalloon kalee maal ta'e, cirrattiin kalee maal ta'e, caffaaruu biti irraaffanne. Tigreedhaa nama 50 bakka takkatti kan jumlaan bite. Maa har'a afaan banuu eessa mirga isa kam qabdi? Mee afaan haa bantuuti warri kaleessa afaan bantu. Ummata keenya waan faa'iduun sinii himaani. Ummata keenya wanni faa'idu lolli yoo sinitti siqe waan bitatuu qabdan bitadhaa nagaadoonni dugda keessan irraan badhaadhin. Waan har'a birri 50 gurguramu 500 sini gurguran baatii tokko booda lolli kan jaalateefis kan jibbeefis gara bahetti numa baha. Lolli bira akkasi dhiirri lama gaa kokkee wal qabde tokkuma fooricha ta'e kufa san booda dubbiin gara bahetti ni baha. Isiniif gale? Kanaaf ka jaalateefis ka jibbeefis lolli gara bahetti ni baha. Ati gabayaa kan kee godhadhu waan baatii lamman dhufan kana keessa sitti aja'u gaafa jarri asiqte waan godhadhu. Ati hojiin kana malee waan biraas hin naqu. Itoophiyaa jiguufisa jedhuuf Itoophiyaa warra jigsu wajjin kaleessa dirii godhuuf hin turreessin. Baaga jarri kuni Itoophiyaa hin tahini. Baaga isaan Xaaliyaan tahanii, baaga isaan Masarii tahanii, baaga isaan Hitler Jarman tahanii. Maaliif kaleessa diriirra turtanii miti? Osoo waan isaan siniin jedhan walii galtanii kaleessa nagaha barbaanna. Nuti nagaha malee hin barbaannu jechuun turre. Diriiriif dhihaannee nama kumitee dhiheeffanne jechuun turre. Kana jechuun jarri Itoophiyaa jechuudha. Otoo Itoophiyaan taane diriiriin kaleessaatti dhaabbatti suni maalire? Kanaafuu Itoophiyaa lammantu waloluu jira kan jibbee ka jaalateefis namni Tigraayin Itoophiyaa miti jedhe Oromoonis Itoophiyaa miti jechuun irraa fagoo hin jiru. Oromiyaa keessatti waan tahamuu jiru dhaggeeffadha. Faannoon itti wal fe'ee lafa Oromoo irraa Oromoo buqqisee yeroo ajjeesu miidiyaadhaan ammoo Onog Amaara ajjeese jedhameeti kan haasamaa jiru. Oromoo Walloo irraa wanni eeggamu lola kan akkamitti ofirra dabarsaadha gara dabarsee olaa dabarsuuti. Inni waa'ee waraanaa Tigraay hammeenya nuti biyya maali ati Oromoo miti. Ati Oromoo miti zamachaa Minilik wajjin gamta dhaabbattu baaga akkas tahe waraana qabdana fakkaate atis muka. Dhaqii saasanii makabiree baaga akkana goota tahe. Seenaa Oromoo waan Oromoo goote waan Tigreen Oromoo goote waan Tigreen Oromoo goote Tigree Oromoo waan Oppidiyoon goote Tigreen harka persantii 5 hin goone. Tigreen persantii 5 hin goone Oppidiyoon goote. Oppidiyoon maan Tigree jechaa turre. Jarri tokkuma jennaa turre. Har'a abbaa duulaan biyya kabajamee itti taa'u. Oppidiyoon bakka itti kabajamtee teessu harka wayyaaneedhaa sadhoksaasa halkan nama ajjeesuun turre Abiy Ahmad. Kaadreen ganna keessaa ishii nama har'a wii jettu tuni hundi ishiidha. Baatii lama imimmaan akka sirraan gogne jedhanii mallasiif booche. Ishimti kamisee keenyaatu hundi ishiidha. Kaadree gandaarraa hamma barsiiftuu hamma warri hojii waa'ee mallasii waliin qabanne dalagulle. Har'a lafa ol kaatee hammeenya ilmaan Tigraay irdaataan sheenuun qabu dhumuu qabdi jinni jedha. Okay akka feetan jedhaani jarri waan dandeessi ni gooti. Inni hojii isaanii qophaa haasa'uu barbaaddes waan isaan haasa'an du haasa'u ta'e
persantii 50 jarri kabajamte duu kabajamne sila Itoophiyaa keessa abbaan Itoophiyaa jedhamu hundi ture. Itoophiyaa siin jedhan. Itoophiyaa jechuun eenyu? Itoophiyaa jechuun biltsiginnaa maddamar jechuu yoo ta'e zibaalaa ishee maddamar. Ganda qoshashaa jalsan agartee achi keessatti darbadhu maddamar kan ka'e. Maddamar kan keessa nu qalsiisu yoo ta'e isa tokko mirga kennee kopheen sirra jettee sijjeessu maqaa mootummaadhaa asirratti godhattee manaa ilmaan namaa guurtee saree beeloftetti kennitee saree nyaachiftu yoo mootummaa san ta'e qabadhuutii bowwaa ishee. Itoophiyaan nuyi beeknu tokkoffaan biyya Oromooti. Tokkoffaan maaliif lafaaf namaan baay'inaan Itoophiyaa keessaa waan qabuuf. Itoophiyaa jechuun biyya sheeriin kee jiran walitti qabna. Kan ati kophaa qabdu miti. Itoophiyaa jechuun ideoloojii Gondor, ideoloojii Tedroosii fi Minilik yoo ta'e qabattee bowwaa isheen ta'a. Itoophiyaa jechuun yoo lafaa fi mukaa fi ilma namaa irra jiraatu san ta'e lakkoofsi tokkoffaan Oromoodha. Jechi Oromootis, gochi Oromootis, aadaan Oromootis, amantaan Oromootis Itoophiyaa irra lakkaa'ama. Gaafa san lakkoofsa tokkoffaa irratti qabeenyas, lafichas, ilma namaatis kan keessaa qabu Oromoodha. Oromoon baandaa Itoophiyaa jigsu ta'e ati Tedroosii fi Minilik qabattee Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu. Wanni ati ta'uu dandeessu nafxeenyoota ta'uu dandeessa. Inni sun immoo zabana Itoophiyaan jedhamu inni suni Itoophiyaa ishii suni biyya keenya Oromoo fi Walloo fi Oromiyaa fa'aa miti. Biyya qaba. Achi deemaati. Isaa saditti hima. Itoophiyaan jigdan jirtu. Itoophiyaan Oromoon falmateef jigduu yoo jiraatte bittin jetti. Itoophiyaan warri Tigraay waggaa dubartiin isaanii gudeeddamte ofirratti zamachaa Minilik lolte jigduu yoo jiraatte bittin jetti. Ishii sun Itoophiyaa miti. Isinitti Itoophiyaa fakkaatte malee ishii suni garee maafiyaati. Maqaa mootummaati Itoophiyaatti moggaaftan. Itoophiyaa jechuun lafa keenya. Nuti Oromoota achiin lakkoofsa nutti aanu waamna. Achiin lakkoofsa nutti aanu waamne akkasiin garee namoota gosni isaanii yookiin sablammii sabab sablammii gara 80 ta'uudha. Isaasan hundaan isa kaanii shaanqillaa fi walaamoo fi gaallaa fi jinni jettee abba barbaadde waamte ati Itoophiyaa taatare. Itoophiyummaa kan keekka nu jaalattu agarree bar hedduu nu jaalatta. Ayisuusii adiitti nu guurtee akka lafni qoshashne bakka gaarii nu geessitee achitti jannata nu geessitee kanaafuu Itoophiyaan kan keessa sani. Okay? Itoophiyaas akkasii qabatteeti aduu duuba deemta. Aduu nama fagaatu agartanii aduu duuba deemta gaalixxu. Aduu yeroo isheentu kallattii san qabadhu deemiiti aduu achi darbe aduu asitti akkas agarre. Hojiin biraan jiru akka Araboonni jettu nu waddii ka waraa shamsee. Aduu duuba namin deemu aduu biraa hoga'uu hin danda'u. Aduu duuba qabattee deemta. Kallattii aduun seentu deemiiti yeroo agartu amma galgalaa jira. Aduu duuba qabadhu deemu Itoophiyaa akkasii. Har'a Itoophiyaa jettanii kan waamu jirtan Abiyyi Ahmadiidha. Har'a Itoophiyaa kan jettanii waamu jirtan Dammaqee Mokonnin. Har'a Itoophiyaa jettanii kan waamu jirtan Maddamar keessa sani. Maddamarichi keessi isaadhaa mabattan yookiin maqannasi. Ilma namni jumlaadhaan hidhaa guurrama ideoloojiin isaan wajjin jiru. Yaadi isaan wajjin jiru jedhame. Guyyaan namni abbaan barbaade si jibbee nama mana dhufee si jeesisuu fi baaga jaraa amanamaa taate abbaa barbaade dhaqxee harka keetiin ajjeesisuu mirgatti argatte jechuudha. Isa sanima Itoophiyaa jedhanii moggaasanii ilmaan kan kee har'a nyaata biddeen nyaateen quufin lola geessuuf deeman. Warra maqaa lolaa Addisuu Araggaan saalfatu magaalaalee Oromiyaadhaa bakka roobiroo footoo kaasee Itoophiyaan guddatte jechaa ture. Nama guddaadha ni nama guddaa nama alama politikaa keessa bara meeqa taa'e. Gowwaa qodaa akkasiin itti fakkaatu. Halkanii guyyaa karabaata hidhatee maqaa nama guddaatiin deema ministeera maali? Ummata gudii beela'u addunyaa gudii hoggee beela gudii san himamu gaaf takka achi bu'ee ummanni keenya kana ta'e jenna. Darasoonni tola ooltonni jaalatamtoonni ummata ham addunyaa tan hundarra deemanii kadhatu jira. Itoophiyaan guddatte jedhanii warri wallootu urguu Alaamuddin kan ilmaan keenya qawwee afamuuziin qaxaqaxanii irraa yaasanii warri lafa sanirraa baqate har'a cafaakee deemee kiraa hojjetu jiru. Walloon akkanatti oomisha oomishta jedhanii yeroo midhaan lafaa ol margu magariisa
footoo kaasanii profaayilii godhatti kaabineen ta'e lafa sanirraa midhaan eenyutu gala eessa deeme warri lafa san dalagu hundi hojii guyyaanii dalaga yookiin ji'aan lafni kan nama biraati gurgurame kan jaalates kan jibbes gaaf tokko lafa ilmaan walloo lafa ilmaan warra gobayyaa kan warra waladdee kan warra qolaaddii kan warra deemee dhufe baanu kan deemee dhufe yoo abbaan biyyaa lafa kenneef akkasi yoo abbaan biyyaatti gurgurate akkasi isa gurguratu kana isaa wariif deemna waan kana malee jiru kana warra lafaati kan warra shaakalaati lafni jaalatte jibbite ala muuddiin achitiin dhalanne achi waan takkan qabu badhaadha arabaati haadha himatee kaleessa istismaara sibira dhufe malee qabeenyi isaa guutuun investara jedhamee dhufa qabeenyi Itoophiyaan jedhamu Saudi Arabiyaa duuba jira oduu qabeenyi Itoophiyaa jedhame halkan tokko irraa guurratanii itti hidhaa darbatan da kan kabajamee Itoophiyaa akkasii jiraatuuf gamta qabeenyi isaadha maqaa Saudi Arabiyaatiin jiruufi Saudi Arabiyaan ni gadda fuutee maqaa waa'ee gibiriitiin wal qabatuun baatii meeqa hiitee isa gadhiifte baatii moo bara meeqa hidhamee ishii jedhee paaspoortii Itoophiyaa keessa sana achuma sinii kaahee dhufee waan irraa barbaadamu godhee deeme alamuddin Itoophiyaa akkasiin kan Itoophiyaa keessa kabaja argatee akkasitti taa'uu gaafa jibbanis gaafa jaalatanis maqaa biyya biraatti qaba birriin bitee jiraata jaalattee jibbite waraqaa kaleessatti kenname kana nurra dhiisi Hissalfatu namni guddaan har'a utuu ummanni beeloo inni isaan deengata dirre maqaa ambaasal Muufaasil jedhu dhageeffadha Qidduus Goorgisii fi eenyu jedhu warra maqaa aslimti saadhaan nu balleessuu irratti ijaarame miliyoona meeqa kenne wanni Shimallis Abdiisaa garee kubbaatiif oduu Oromiyaan beeloo weesani keenya sanuma kumaatamaan zoonimti keenya kuni kumaatamaan hidhaa guranii kan dhibbaan lakkaamu asi buuteen dhabame kan kumaan lakkaamu qe'ee isaarraa baqatee kan biyya ormaa kan deemee ijoollee ofiitii qotuu dadhabe qotee bulaan Itoophiyaa diiguu duun taane Itoophiyaa diiguu mijare kan dhufu jarri uuma kaleessa agartan sani jaruma kokkee qaba jarumatti lafni sini dhiphate xiqqaa hanga guddaadha lafni sini dhiphate maal godhan isaan badiin garuu waan akkasanii badiin warra kaleessa reguddeessa warri ummata keenya ficcisiise warra kaleessa dumanuu ajjeesuu argee baatii tokko haa ta'uuti dhaqee aangootti ol bahee yookiin biyya san tasgabbeessuutti isheene baatii tokko duun hidhin ummata keenya nama keenya jedhanitti dhiisan warra gaafas abaa'uu fi ummanni Tigraay kuni miskiina ilmaan guddifatu jedhanitti dhiisan har'a kan nu fixaa ture bara kana guutuu abbaan nu fixaa bahe isaan abbaan nu fixuutti akka biyyi keenya jedhu san muuxannoo gurguddaa argate har'a isaan guyyaan kun yoo darbe wanni walitti himuu qabnu namni dhiiga keenya faalate zamachaa Minilikii fi dhalata harxummaas tahii dawwee caffaas tahii baatee jiilles tahii qori dhalata bakka barbaadde ta'eeti namni abbaa warraa ilmaan biraa gadi baasee rashansiise abbaa warraa ilmaan biraa gadi fuudhee rashane dubartii namaa gudeede har'aan tana mana namaa dhaqee kibriitii lokkose bakka feete dhaladhu zamachaa Minilikiin addam jedhati waan sii himu hinqee balu kana biltiginnaan ofiis wal diiguu mala biltiginnaan bishaan akka ashaboo muummaatee dhumuun isin mala haa dhumtu waa'ee biltiginnaatti nun naqu dubbiin garuu abaluu weeshuma kiyyaa fi abaluu abbeeraa kiyyaa kuni biltiginnam keessatti hafuu qaba biltiginnaan jaalatte jibbite ni kuftii eessaa kufuu jammartii qeellam wallaggaa tahee horro guduruu tahee har'a faannoon isaan horro gudurutti bobbaasanii ummata ficcisiisaa jiran suni aangoorratti isaan qabee fi dhiisee ni agarra diigamni biyya tokko gaafa gosaan nama waliin naqee abbaa tokkorra goree tokko ficcisiise gaafa affarirra goree meeshaa gurguddaatti kennee Soomaalee ficcisiisee magaalaa lama sadii dirqamaan fudhatamee dubartiin gudeeddamtee abbaan qabeenyaa zarafamee biyya arihame gaafa faannoon
makiina chaayinaa biyyoo baatu kanaan fe'amee oromiyaa keessa deemee abbaa barbaadan fixa ajjeesa ariyaa gubaa jedhameen mootummaan akka diiggate kana beeki. Abbaan har'a manirraa gubame, abbaan har'a ajjeefame hin turti malee gaaf tokko haloo isaanuma bahata. Warra kanaan obboleeyyan keenya nama nuun jedhu dhagahuus hin barbaannu. Ilma beeraa isaatu ilma daadaa isaatu nuun galchu kanatti. Warra har'a kibriit qabatee mana Oromootti ibidda qabe. Warra mana ibiddatti qabu harka qabee fidee dhufee mana isa kanarraa guraasa kana gubaa jedhee agarsiise. Zamachaa Minilikiin inni gosa tokko. Jaalattanii jibbitanii. Kaleessa gaafa bilchiginnaan baqatte warri bosona jirus ta'e warri Tigraay dhufes miskiin abbaa biyyaati jedhee warratti dhiisetu har'a nu qaluu jira. Harxummaan ragaadha, dawween ragaadha, baateen ragaadha. Jiille wayya. Irran deebi'a jiille wayya. Gaafas harkuma walirra qabatanii gaafa guyyaan darbes hagate harkuma walirra qabatan. Saniif galee kanaaf wanni jirtu haqiiqaa lafa jiru wanni walitti himnu haqiiqaa lafa jirtu wanni walitti himnu dubbiin kaleessaa har'an deebitu jaalattee jibbite in deebitu waan kaleessarra waan hedduu barre waan hedduu abalu fere kiyyaana dhiisa seetee gaafaati bilchiginna rashanamte ten rashanames ban ulah ban inni rashaname agarre harrak Sheikh Abdul Latif mana hidhaa jira aangoo kamiseedha gaafa gareen bosona jiru yookiin waraanni bilisummaa Oromoo dhufee kamisee toohatee ture sanitti warra Tigraay waliin dhaggeeffadhu waraanni bilchiginnaa gaafa baqate santu eenyutu kamisee baatii tokko ol bulchee warra bulchuu ture bulchiinsi kun akkam jedhi lakkaa'e bulchaa maarii qabamti warra san keessaa lakkaa'e namiin gariin warri wajjumaan bulchuu ture eessa jira balumaa qabamuu dhabeen jettu ilma daadaatii fi ilma beeraatii fi ilma obboleessaa ture inni tokko intalarraa fuudhe kanaafuu wajjiisuu hin danda'u baatii tokko ni dhabe bahee mana isaa nagaan jiraatu jira abbaa qabeenyaa tireen kaffale miliyoona funyaanni dheebe hammana jechuudha dubbii warri kaan ammoo gaafa wayyaaneen dhufte san jedhameeti mana namni mana saadhaa ciisee kolfeeru gaafsan hidhaa guurrame baaga akkasitti biyyaaf kan yaaddan tahanii maaliif dhiiftanii baqattarre maa dhiiftanii baqattan maa wal kijibu hammana dubbiini ergaan tanuma isa barbaadan isa jibban hidhanii ajjeesan nami du'en deebi'u warri addunyaa kanarra jiru zulmiin fedhe yoo irra gahe warri addunyaa kanarra jiru boru ilma baha boru akkanumatti kallatti ganaa wal agarra warri isaan hidhaa guuranis ta'e warra dhabamee har'a dhokatee ol bahee dubbatu sodaatee taa'us ta'e warri du'ee rahmata rabbii kadhannaaf bilchiginnaan Tigree kaabaan dhuftu tahe ilmaan Oromoodhaa har'a hundi bosonatti galeen tahe Itoophiyaanonni hundumti lafaa ol kahanii buquu qabanii tahe akka barbaade taa ta'u numa jigdi bas wayyaaneen Oromoo akkana gootee jettee natti himin wanni ati buchullaan obbodiyoodha wanni ati gootee fi wanni ati jara keessaan kee jajjiin kaleessa goote gochichi kan kee ture yoo ajaji kan isaanii ta'es warri kana haasa'u guutuun buchulloota kaleessaati dhumarratti wanni walii himnu gaaga'ama waraanaa dhufuuf hundaafuu
qophii goona. Qophii nageenya, qophii diinagdee keessumaa keessa waan si barbaachisu bitadhu, waan si barbaachisu godhadhu. Booda magaalaa dhabame akkan